Ijoollee akkam jirtu? Fayyaa keessanii? Ayyee akkuma waadaa isiniif galee ture torbee darbee dhibee shiftoo irratti barumsa walii wajjiniin ilaallee turre. Egaa wantoota ani isinitti hime sirriitti qalbeeffattaniittu jedheen yaada. Akkuma torbee darbee immoo waadaa isiniif galee nan deebi'a mata duree biraa wal argina isiniin jedhe guyyaa har'aa immoo mata duree kan biraa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Mata dureen sunis immoo maal jedha? Qulqullina dhuunfaa fi fayyaa daa'immanii kan jedhu. Eeniga daa'imman fayyaa qabeessa ta'anii guddachuudhaaf isin daa'imman egeree biyyaa yookaan hundee bu'uura boruu biyyaa taatan fayyaa qabeessa taatanii guddina sammuu, guddina qaamaa, guddina miiraa, guddina hawaasummaa, guddina hunda galeessa akka guddattanii fi keessaan inni murteessaan tokko immoo waa'ee qulqullina dhuunfaa akkasumas qulqullina naannooti jechuudha. Fayyaa qabeessa taanee akka guddannuuf naannoon keenya qulqulluu ta'uu qaba. Naannoo yeroo jennu bakka nuti jiraannu, bakka nuti barannu, bakka nuti teenyee qo'annu, bakki nuti itti taphannu illee taphni daa'imaaf barbaachisaa akka ta'e kanaan dura akkuma dhageenye bakka taphannu sun illee bakka qulqulluudhaaf mijataa kan balaa hin geessisne ta'uu qaba jechuudha. Qulqullina dhuunfaa jechuun maal jechuudha yoo jenne hiika isaa ilaallee maloota balaa ta'an irraa of eegnu yookaan of baraarru jechuudha salphaadhumatti. Naannoo keenya gaafa qulqulleessinu, harka keenya gaafa qulqulleessinu, uffannaa keenya gaafa qulqulleessinu, naannoon keenya hundumtuu balaarraa bilisa gaafa ta'u fayyaan keenya illee ni eegama akkasumas immoo guddina sirrii ta'e guddina hunda galeessa guddachuu dandeenya jechuudha. Akka addunyaatti ijoollee daa'imman baay'een miiliyoonatti kan lakkaa'aman sababa hanqina qulqullinaatiin yookaan naannoon isaan jiraatan, naannoon isaan oolanii bulan, naannoon isaan baratan, naannoon walumaa galatti naannoon isaan keessatti guddatan sababii inni gaarii hin taaneef yookaan hammaataa ta'eef qulqulluu hin taaneen daa'imman miiliyoonatti lakkaa'aman du'aa jiru. Addunyaa keenya keessaa jechuudha. Naannoon nu jiraannu kun fayyaa keenyaaf balaa fayyaa keenyaa akka hin taane qulqullina isaa eegamuu qaba. Maatiin keenya illee naannoo nuti keessa jiraannu kana qulqullina isaa nuuf eeguu qabu. Manni barnootaa illee naannoo nuti teenyee barannu sana qulqullina isaa nuuf eeguu qabu jechuudha. Qulqullina naannoo gaafa eegnu wantooti murteessaan achi keessatti ka'uu qaban bishaan qulqulluun jiraachuu qaba. Balfi nuti itti fayyadamnu mana keessaa kan ba'u karaa sirrii ta'e balfa dhangala'aa, balfa gogaa kan jedhamu balfa bakka lamatti qoodamee karaa sirrii ta'een dhabamsiifamuu qaba. Bishaan qulqulluun kan nuti dhugnu akkasumas kan nuti ittiin qulqullina keenya eeggannu nuuf jiraachuu qaba. Naannoon sun qulqullaa'aa ta'uu qaba jechuudha. Nuti immoo akka ijoolleetti maal gochuu qabna? Ijoollee kaasanitti mee isin egeree biyyaati, hundee bu'uura boruuti isin waan ta'eef akkamitti naannoo keessan qulqulleessuu qabdu? Inni salphaan waan umurii kanatti isin gochuu qabdanii harka keessan sirriitti dhiqachuu qabdu. Harka dhiqannaan karaalee dhibeewwan naannoo irraa gara namaatti darban keessaa tokko karaa harka keenyaati. Yeroo baay'ee ni taphannaa wantoota adda addaa kaasnee harka keenyaan qabnee walii keenya illee qabnee taphachuu jirra. Kubbaallee qabannee taphachuutti jirra. Yeroo sana baakteeriyaawwan yookaan jarmiiwwan pirootozoaan adda addaa balaa fayyaa keenyaa kan ta'an immoo wantoota nuti tuttuqnu sanarraa gara qaama keenyaa seenuu danda'u jechuudha karaa afaan keenyaa. Kanaaf harka keenya sirriitti dhiqachuu qabna. Yoom dhiqachuu qabna harka keenya? Erga taphannee kaanee harka keenya qulleeffachuu qabna.
erga barreessinee kaanee erga qubeessa keenya fayyadamnee barreessinee kaanee erga uffata keenya uffannee kaanee maal gochuu qabna jechuudha harka keenya sirriitti saamunaadhaaf bishaaniin dhiqachuu qabna jechuudha. Inni kan biraa immoo erga mana fincaanii dhaqnee deebinee kaanee manni fincaanii erga bobbaa baanee yookaanis immoo mana fincaanii erga fayyadamnee booda harka keenya sirriitti dhiqannee qulqulleessuu qabna. Nyaata kamiinillee otoo nyaachuudhaaf hin jedhin nyaata kamiinillee yeroo baay'ee amma gaafa akaayii nyaannu gaafa daabboo nyaannu harka keenya dhiqannu mitiire akkasumatti nyaanna. Inni kun immoo jarmiiwwan ani isiniin jedhe balaa fayyaa keenyaa kan ta'an harka keenyarraa gara afaan keenyaa seenuudhaan miidhaa nurraan geessisan sun nutti seenuu waan danda'aniif harka keenya nyaata kamiiniyyuu yeroo nyaachuuf jennu dhiqachuu qabna jechuudha. Sirriitti harka keenya dhiqachuu qabna. Inni kan biraa qulqullina qaama keenyaa eeggachuu qabna. Qaamni keenya qulqulluu ta'uu qaba jechuudha. Yoo xiqqaate torbanitti guyyaa 2 yookaan 3 dhaqna keenya bishaan qulqulluudhaan dhiqachuu qabna. Inni kan biraa immoo rifeensa mataa keenyaa dhiqachuu qabna jechuudha. Torbanitti guyyaa tokko rifeensa mataa keenyaa dhiqannee sirriitti saamunaadhaan erga dhiqannee booda fillee sirriitti erga dhiqannee booda qulqullina isaa qabachuu qabna. Sababiin isaa baattoo dhukkubaa kan ta'an kanneen akka injiraan fi maxxantuun garaagaraa rifeensa mataa keenya keessa taa'anii akka isaan fayyaa keenya hin miineef nu gargaara. Inni kan biraan immoo qulqullina gaafa waa'ee qulqullinaa kaasnu dhuunfaa keenya kaasnee jirra. Inni kan biraa immoo qulqullina mana keessa jiraannu. Qulqullina mana keessa jiraannu yoo humni keenya danda'e nuti mana keenya sirriitti qulqulleeffachuu qabna. Yoo kana hin taane immoo haadhaaf abbaa keenyatti himuudhaan naannoon nuti keessa jiraannu qulqulluu ta'uu qaba. Balaa fayyaa keenyaa ta'uu hin qabu. Kanaaf manni keenya sirriitti nuuf qulqullaa'uu qaba. Mana fincaanii qabaachuu qabna. Mana fincaanii jalatti immoo bakka harka dhiqannaa qabaachuu qabna jettanii maatii keessanillee itti himuu qabdu jechuudha ijoollee. Qulqullina dhuunfaa kanaa wajjin wal qabatee dhukkuboonni keessumaa yeroo ammaa kanatti fayyaa daa'immanii miidhaa jiranii inni jalqabaa garaa kaasaadha jechuudha. Garaa kaasaan harka otoo hin dhiqatiin nyaata nyaachuudhaan harkarraa gara afaaniitti gochuudhaan harka keenya yeroo afaan keenyumallee yeroo nyaataa qofa otoo hin taane yeroo taphannullee harka keenya otoo hin dhiqatiin yoo afaan kan keenyu ta'e baattoo dhukkubaa kan ta'e sun yookaan dhukkubni sun gara qaama keenyaa seenuudhaan sirna bulnaa'insa soorataa keenyaa jeequudhaan garaa kaasaa guddaadhaaf nu saaxiluu danda'a. Inni itti aanu immoo qufaadha jechuudha. Qufaa yookaanis immoo michiin sombaallee sanarraa aanee dhufuu danda'a. Qufaa garaa kaasaa fi rakkoon hanqina nyaataa akka addunyaa kanarratti sababii qulqullinaatiin kan dhufan balaa guddaa daa'imman irratti du'aatii guddaa fi dhukkubbii guddaa daa'imman irratti fidaa jiru. Kanaaf ijoollee daa'imman immoo ammas kan dhukkubsatan yoo ta'an ammas irra deddeebi'anii torbeedhaan kan dhukkubsatan yoo ta'ani fedhiin nyaata isaanii gadi bu'uu danda'a. Fedhiin nyaata isaanii gadi bu'e taanaan immoo rakkoo hanqina nyaataatiif saaxilamu. Daa'imni rakkoo hanqina nyaataa cimaadhaaf saaxilame immoo guddina sammuu isaa irratti, guddina qaama isaa irratti, dagaagina sammuu irratti dhiibbaa waan fiduuf borillee barnoota isaanii sirriitti akka hin baranne isaan gochuu danda'a. Barnoota hin baranne taanaan immoo oomishtummaan isaanii gadaanaa ta'uu danda'a. Oomishtummaan gadaanaa taanaan immoo rakkoo hiyyummaatiif saaxilamuu danda'u jechuudha ijoollee. Argitanii rakkoo gurguddaa wanti nuti akka salphaatti ilaallu rakkoo gurguddaa qaqqabsiisuu danda'a. Kanaaf har'arraa kaasnee harka keenya sirriitti dhiqachuu qabna, uffata keenya sirriitti miiccachuu qabna, kophee keenya sirriitti qulqulleeffachuu qabna. Naannoo keessa jiraannu immoo bakka balfi adda addaa, bakka balfi foolii adda addaa qabutti gatamu taphachuu hin qabnu. Keessumaa bakka fooliin adda addaa jiru naannoo mana jireenyaas haa ta'u naannoo mana barnootaatis bakka balfitti gatamu bakka sana dhaqnee gonkumaa maal gochuu hin qabnu jechuudha. Taphachuu hin qabnu, bakka sana gahuu hin qabnu jechuudha. Sababiin isaa akkuma amma isinii kaasee rakkoon inni nutti fidu baay'ee guddaa waan ta'eef maatiin daa'immanii immoo kan isin hubachuu qabdan
qulqullina dhuunfaa fi qulqullinni naannoo daa'imman duwwaadhaaf otoo hin taane isinuma maatiidhaaf baay'ee murteessaadha waan ta'eef naannoon mana jireenya keenyaa qulqulluu ta'uu qaba. Mana jireenyaa sadarkaa isaa eeggate keessa jiraachuu qabna. Kana jechuun mana gamoo keessa jiraachuu qabna jechuu miti. Manni sadarkaa isaa eeggate jechuun bakka itti mana fincaanii kan qabu, mana nyaataa fi manni ciisichaa adda kan ta'e, akkasumas horiin kan nu wajjin hin galle ta'uu qabdi. Bakka baay'eetti manuma namoonni keessa jiraatan keessa bushaayee yookaan hoolonni ni galu, luukkuuwwan illee manuma jireenyaa keessa galu jechuudha. Isaan kun immoo dhukkubaaf nu saaxiluu danda'u waan ta'eef manni keenya bakka ciisicha keenyaa qulqulluu ta'uu qaba. Bakki horiin bulan kophaatti mana jireenyaarraa adda ba'uu qaba. Inni kan biraa immoo bishaan qulqulluu ta'uu qaba kan nuti dhugnu. Kana jechuun bishaan suuqiirraa bitamu otoo hin taane bishaanuma naannoo keenyatti argamu yoo dandeenye danfisnee dhuguu qabna. Yoo kun immoo hin mijanne ta'e bishaanitti keemikaalota naqaman itti fayyadamnee bishaan qulqulluu dhuguu qabna. Naannoo baadiyyaa yoo ta'e immoo bakka bishaan dhugaatii sana dallaa itti ijaaruu qabna. Manni fincaanii jiraachuu qaba jechuudha bakka hundumaa. Bakka hundumaatti manni fincaanii jiraachuu qaba. Manni nyaati itti qopheeffamu jiraachuu qaba. Kanaaf qulqullinni naannoo fi qulqullinni dhuunfaa guddina daa'immaniitiif yookaan fayyaa daa'immaniitiif murteessaa ta'uusaa hubannee irratti hojjechuu qabna jechuudha. Ijoollee egaa barnoota amma isiniif dabarse kanarraa ergaa guddaa akka isin fudhattan nan amana. Kanammoo waan amma dhageessan kanammoo hojiitti jijjiiruudhaanii qulqullina dhuunfaa keessanii qulqullina naannoo keessanii eeguudhaan ambaasaaddara qulqullinaa taatanii akka isin guddattan nan amana jechuudha. Baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha. Gara fuulduraattis immoo ergaa kana fakkaatu wajjiniin hanga deebinee wal agarrutti nagaatti naaf turaa. Nagaan turaa ijoollee baay'een isin jaalladha.